Bakka daawwatan maratti nagaa salaamanni keenya karoora irraa warqeessan biraa qabu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadhaan yommuu kan isin waliin turitaa Sudiinaa Walaamadii warreen chanaalicha faayidaa taatan sabiskiraayib godhuun viidiyoon immoo namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa isin jecha guyyaa irraan tanaa sabbar zeenaa bireeking niwus oduuwwan simbirtuu dhimma waraanaa mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemaa jirtu irratti gurra isin buusuudhaaf qabannee dhiyaanneeti jirra. Guyyaa kaleessaa hooggantoonni mootummaa Eertiraadhaa yeroo gara naannoo Tigraay galan hooggantoota mootummaa naannoo Tigraay simannaan akka viidiyoo irratti asirratti argaa jirtan kanatti godhamteefii turte. Kana qofaa miti mootummaan naannoo Tigraay kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin ammaan tana durfamaa jiru guyyaa ganama irraan tanaa ibsa baaseeti jira. Ibsa baasesan keessatti ammoo qaamni alaa mootummaa Itoophiyaatiin wajjin dhufee akka isaan waraanaa jiru himate. Isaanoo kan biyya alaatii gara isaaniitti galchaa jiran kun qaama Itoophiyaati moo qaama alaati warri gartee duubaan meeshaa isaanii kannaa jiru hoo qaama Itoophiyaati waan jiru bal'inaan waan haasnee irraa haasofnu qabna. Waraanni gartee guyyaa lamaan dura eegalee ture ammallee bifa jijjiirratee akka ajaa'ibaatti jabaatee itti fufee jira. Lolichi guyyaa jalqabaa akka eegaleen osoo itti hin fufin isaa 24 keessatti akka yaadamee ibsa waan milkaa'u reefficha jiddumatti qad godhamee dhaabame. Sababni inni dhaabbatee ammoo jaalatanii osoo hin ta'in haleellaan qilleensaa kan mootummaa federaalaa isaa irratti raawwate waan irra jabaateef jechuudhaan miidiyaaleen biyya keessaa kan naannoo sanatti dhiheenya qaban irra deddeebiidhaan gabaasaatti jiru. Mootummaan naannoo Tigraay lola kana keessatti maal barbaade? Lola kanarratti injifannoon inni barbaadu jiru injifannoo dhuunfaa isaati moo Itoophiyaa diiguudha waan jiru icciitiiwwan jajjabaa sagantaa guyyaa irraan tanaa keessatti qabannee dhiyaannee jirra. Mee osoo gartee gara bal'inaan waa'ee wal waraansa mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemaa jiru kanatti osoo hin tarkaanfanne duratti odeeffannoowwan gaggabaaboo takka takkamee duusinee isin biraan haa geenyu. Eegaluu waraanaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemaa jiru kanaa wajjin wal qabatee godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo keessatti bulchaan aanichaa kan obbo Taajuu Adama san jedhamu barattoota yuunivarsiitii irraa boqonnaadhaaf gara maatiitti galan boortaadhaan gara waraanaatti guuruudhaaf jecha guyyaa kaleessaa waraanaa uummata irratti labseen nama tokko ajjeesuun isaa gabaafamee jira. Akka viidiyoo irratti na cinatti argaa jirtan kana ganda keessa deemanii yeroo gartee barattoota gara maatiitti galanii fi namoota biraa waraana kanaaf giddiidhaan qabanii guuruudhaaf deemanitti dhukaasni bal'aa kun banamee lubbuun namaa baateeti jirti. Sadarkaa kanatti waraanni naannoo Tigraay akkuma eegaleen duruun lubbuu namaa baasuu eegaleeti jira. Waraana irratti gartee lubbuun namaa kan baatu kallattii qofaan osoo hin ta'in al kallattiinis karaa kanneeniin lubbuun uummata keenyaa akka malitti dararamtee miidhamaa jirti jechuudha. Duba godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo keessatti dhukaasni amma isin dhageessan kun osoo gartee achitti naannoo Tigraayitti kan dhukaafame taate ni bilisoomsu ture Itoophiyaa. Amma kun asitti uummata nagaa irratti dhukaasa sodaachisaa kana akkan samii qabanii rasaasa dila kana uummata irratti qisaasan jechuudha. Waraanaaf ammoo yeroo nama qopheesstan karaa nagayaatiin bifa gartee piroofeshinaal ta'een yoo ta'e bareedaadha. Keessattuu fedhii dargaggootaa irratti hundeeffatan yoo ta'e bareedaadha isiniin jennaa. Yeroo kallattiidhaan gara odeeffannoo naannoo Tigraayitti achis hin tarkaanfachiifnu mootummaan naannoo Tigraay ganama irraan tanaa ibsa ajaa'ibaa baaseeti jira. Ibsa baase kana keessatti mootummaan Abiyyi Ahmad adoolessa 25 bara 2018 waraana Tigraay lixaa iddoo Shiraaroo jedhamu irratti nurratti baneen duuba isinii akka kanaan dura mootummaa uummata Tigraay irratti gaggeessee nurratti gaggeessuu jalqabeeti jira. Yeroo mootummaan Itoophiyaa lola kan nurratti labsutti RSF'n humni naannoo Suudaan keessatti mootummaa Abdul Fattah al-Burhaanii lolaa jiru kan RSF jedhamu kan Mohammad Hamdaan Dagaalootiin durfamuu fi hidhattoonni naannoo daangaa sanii socho'an waraana kana keessatti hirmaatanii armii sabaa yookaan ammoo waraana Tigraay kana haleelan himachaa jiran jechuudha. Amma ibsa gartee balaaleffannaa kan mootummaan naannoo Tigraay ganama kana takka jedhee baaseen. Waraana kana ammoo takka jedhee kan jalqabe isaan mataa isaanii akka ta'e guyyaa kaleessaa illee isinii beetii jira. Harallee ragaawwan jajjabaa isiniif deemu. Akkuma waan isaan jalqaba irratti barreessan kan raawwatanitti mootummaan Itoophiyaa lola gartee ofiisaatii osoo hin ta'in kan nurratti banee qaama hidhataa gartee riphee lola naannoo mootummaa Suudaan keessa socho'ee gartee Al-Burhaan dhahaa jiruutiitu nu dhawaa jira. Gama biraatti ammoo mootummaan Itoophiyaa dirooniidhaan nu haleelaa jireeteetiin Suudaan illee himattee jirti. Tigraay kan gartee oduu duubaa kibaa balau jeetti dhiibee lola kanatti naqee
eenyu akka taate salphatti as raawwachuu dandeessan. Ibsi amma naannoon Tigraay baaste kun ibsa isaa sanitti fakkaatan ibsa inni beektanii ibsa Suudaaniiti. Suudaanis waraana gartee RSF kan Muhammad Hamdan Dagalo kan Ameetiidhaan durfamu kana balleessuu barbaada waan ta'eef waraana kanaatiitu waraana asitti Suudaan dhawaa jiru kanaatu achitti deemee Tigraay illee dhawaa jira. Gama biraatiin ammoo Itoophiyaadhaa wajjin Itoophiyaa diigaa jira mootummaa federaalaati wajjin waan jiru asirratti himatanii jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmad kan gartee jinosaayidara yookaan ammoo duugaa sanyii uummata Tigraay irratti raawwachaa ture ammallee qaamota alaa hirmaachisuudhaan uummata Tigraay akka isaan addunyaa irra jiraannee fi Tigraay hartaa irraa balleessuudhaaf lola hamaa nurratti labsee jira. Kanaaf ummanni addunyaa irra jiru guutuun dhaabbanni mootummaa gamtoomanii akkasuma Afrikaa Yuuniyeenii fi Iroopiyaa Yuunaayinleen dhimma kana hordofii jabaa gootanii mootummaa jinosaayidara Abiy Ahmad kan duugaa sanyii lammiilee Tigraay irratti gaggeessaa jiru kana hatattamaan akka xumura itti gootan isin gaafanne jechuudha. Mootummaa naannoo Tigraay ibsa baase. Viidiyoon jalqaba irratti isin agarsiisee ture tanaaf irra deebiidhaan waliin haa daawwannu. Viidiyoon isin argaa jirtan kun guyyaa kaleessaa kaaba naannoo Tigraayitti hooggantoonni waraanaa Eertiraadhaa yeroo gara Tigraayitti gad seenanii mootummaa naannoo Tigraayiin simatamanidha jechuudha. Kan argaa jirtan kun argaa. Kun simdoo Tigraay inna Eertiraa. Agartanii bagana ga'aan dhuftanii jaaneeti uummanni Tigraay guutuun akkanatti duratti bahanii simannaa taasisaa jiranii jechuudha. Viidiyoo itti aanturatti ammoo yeroo isaan deebi'anii waliin caffaran agarsiisaa jechuudha. Viidiyoon tun simatamanii dhufanii kunoo sirbatti baratanii jirti. Hadee ibsaa jiran. Waan kaleessaa dagatee mootummaan naannoo Tigraay kan mootummaan Itoophiyaa bara waraana san dhaabe sigalee warri Eertiraadhaa naannoo Tigraay keessaa booditee aduu guyyaadhaan uummata Tigraay fixaa ture. Sinigalee mootummaa Itoophiyaa caalaa hijaa gartee uummata Tigraay irraa qaban warra Eertiraadhaa waraana dabalisa keessatti irraa bachaa turan. Har'a ammoo san dagatanii uummanni Tigraay warra Eertiraadhaa gafeeratanii kanatti wajjin hadee jechaa jiran jechuudha. Waraana kana kan jalqabee takkaffaan Isaayyaasii, lammaffaan Alburhaanii, sadaffaan ammoo guddaan kan duuba ciisee gartee mataa dhoofatee isaan kan hunda dhiibaa jiru Alsiisii kan Masriiti jechuudha. Kaayyoon isaan hundaatu ifa. Kaayyoon Isaayyaas Itoophiyaa balleessuu barbaaduuf sababa Itoophiyaan har'a galaanaa barbaaduuf. Kaayyoon Abdul Fattah Alsiisiidhaa Itoophiyaa balleessuu barbaaduuf sababa bishaan Abbaayiif. Kaayyoon Suudaan Itoophiyaa balleessuu barbaaduuf ammoo humna hidhataa naannoo Itoophiyaan duubarraan deeggarti. Sababoota sadeen kanaaf biyyoonni sadan Itoophiyaan akka diigamtu barbaadanii jechuudha. Fardi ammoo fardi keenya kan Itoophiyaa kan Tigraay kaayyoota kan qabu. Kaayyoon isaa maali? Aangoo irratti deebi'ee hijaa uummata irraa bahuu qofa. Hanga gartee barbaachisan osoo uummata irra hin fixini aangoo irraa nu kaasanii. Jaanii irra deebiidhaan dubbachaa turan. Wanti nuti gartee uummata Itoophiyaa irra daleene wanti koodha. Nama 5,000 hin caalle qofaatiitu bara nuti aangoo irraa kan qolfamnu san du'ee ture. Silaa gartee kan isaan fixuu barbaadan sanii ol ture jechuudha. Amma yeroo gara aangootti deebi'anis uummata kana dhabamsiisuudha kaayyoon isaanii malee kaayyoota kan qabu. Isaan farda ta'aniituma gartee kaayyoo Suudaanii bitanii Ijipti Eertiraa san milkeessuudhaan alatti aangootti illee deebi'uu hin danda'an. Dhimma kana wajjin wal qabatee mootummaa naannoo Tigraay keessatti lola takkaffaa san irratti dhiibbaa guddaa kan taasisaa ture. Obbo Geetaachoo Raddaafaan dura dhaabbatanii isin hin baastu wanti kun yoo dhiisna irras ni wayyaadha. እስከቀጠለ ድረስ የትግራይ ህዝብ መቀመቅ ወረደ አልወረደ ደንታቸው አይደለም። ኤቭሪ ስቴፕ ኦፍ ዘ ዌይ አመራር ውስጥ ነው የነበርኩት። ዲስጋስት ከሚያደርጉኝ ነገሮች አንዱ ቅድሚያ ለራስ ህልውና ለሊደርሺፕ ህልውና የሚሰጥ አስተሳሰብ ነው ፐርሚት የሚያደርገው ጠቅላላ ውሳኔዎች። ሰራዊት የነበረ ወጣት ሰላሜን ነው የምፈልገው እንደማንኛውም ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ኢንጂነር ሆኜ ሌላው አካባቢ የሚታየው ልማት ተቋራጭ መሆን ነው የምፈልገው በሚልበት ሰዓት እሱንም እያስገደድኩ የኔን ህልውና ለማረጋገጥ የሚያስችል ዘመቻ አካሄዳለሁ እያለ ያለው ሊደርሺፕ ይሄ የሚሸፋፈነው ነገር የለም። ኢትስ አ ክሪሚናል ኢንተርፕራይዝ የወንጀል ኢንተርፕራይዝ ነው። ገመ ብራቲን ጌታቸውን ነማ ሲያሳ ቆፎሶን ተይ ነማ ኮሚቲ ተማል ጀል በቪዲዮ ተከረቲ ኦኮንቶይ ናኖ ትግራይ ኮን ኤኝፋ ነማ ደብረጽዮን ፊ ወሪጋ አማ ናኖ ትግራይ ጉናጅ ሁን እንድኑ ሞቱማን አሜሪካውን ቪዛ ሮከቴ ብቻ ገመ ገርቴ ጌታቸውቲን አከ ጌታቸውን ቪዛ ቱሙሬፊ ማሊ ቤታቸው ሞቱማን አሜሪካ ጎርሳ ሙንጨ ሚኒስቴር አዳንጎ ጉቶ ቀባ ቪዛ ቱሙሬፊ ኢልማን ኢሳኒ ገረ ቢያ አላቲ አከቺ ባበተኒፍ ገነማ አገልገለ ቢሲ ነገሩን ይጀ ኢልማን ሂየሳ አሞ ቦርታዳን ቀበኒቲ ገረ ወራናቴ ኤርጉዳፍ ዲገ ሳኒ ገነቃ ጅረኒ አስቲሌ ቦርታ ወራናቴ ኤርጉዳ ዲገ ሳኒ ገነቃኒቲ አመሌ ወራና ከሰቲ ሉቡ ኢልማን ምስኪና በታ ጅረኒ ካዮን ኢሳን ዲመኒፍ ተኑማ የጌታችን ጅረ ሰረጉበት ኢልማን ሳኒ ገረ አሜሪካቲ ገረ ካናዳቲ ገርቴ ባፈቹዳፍ ማለከ ሚሊዮን ደንገላሰኒ ቪዛ ቱሙርሲሰኒ አባ በርባደኒራ ባይዞይ ሞቱማ ናኖ ትግራይ
baatii takkaan dura labsii hatattamaa gartee labsiiwwan mootummaan federaalaa kanaan dura baasee hin beekne baasee ture. Kamaal jiru namni gartee ilmoo tokko qabu tokkochasaa Tigraay bakka kanu waraanaa bakka kanu yoo san hin goone ammoo hanga gartee murteen du'aa irratti fudhatamtutti heera tumatee lafa kaayatee jechuudha. akka garaan ጎተስ ዴቪን ደብረሰውን በተደጋጋሚ ሳይማር አሁንም ሌላ ስህተት ለመፈጸም የኔ ነው ሞኖፖሊ ብሎ የሚያምን ሊደርሺፕ ነው። ይሄ ህግ የምትለው ህግ አንደኛ እንደዚህ አይነት ህግ የማውጣት ስልጣን የለውም ሲጀመር ካሰብከው። ለምሳሌ የብልጽግና መንግስት የሾማቸው ሰዎች እስከ ሞት ይፈረድባቸዋል ይላል እኮ መሰለኝ እስከ እድሜ ልክ ሶኒ አሁን በቴክኒካሊ እድሜ ልክ እንትን አለብኝ ማለት ነው። አሁን እሱ ሲያረጉት እና ያለን እሱ አይደለም ምን ያክል የድንቁርና ደረጃ ላይ እንዳሉ ብቻ ነው የሚያሳይህ ነው። qaamni gartee ilmoon isaa akka gara waraanaatti hin deemne mormu hanga gartee sadarkaa adabbiituwaatti akka adabaman heera tumatee lafa kaa'atee heeruma sana hojiirra oolchaa jira. Mootummaa federaalaa ammoo dhimma kanarratti hanga guyyaa har'aan tanaa guyyaa kun guyyaa sadaffaadha. Agusti takka lama agusti sadaffaa keessa jirra ibsa takkallee hin baasne ammoo tarkaanfii mootummaa federaalaa fudhachaa jiru osoo gara mootummaa federaalaatiin hin dhageemain garuma warra naannoo Tigraayin irra deebitee dhageemaa jirti. Mootummaa federaalaa haleella qilleensaa haleellaa dirooniitiin nurratti taasisaa jira. Jaanii himachaa jiran. Maddeen gartee naannoo sanitti dhiyeenya qaban keessattuu warreen gartee naannoo san jiran warreen akka Raayyaa, Alamaaxaa, warreen naannoo Amaaraa kana naannoo san daangeessanillee lafitu walitti adda waan taateef dhimma kana miidiyaaleen Amaaraa hedduu habarsaa jiranii. Mootummaan Ameerikaadhaa agarsiisa gartee jeettii waraanaatu achirratti agarsiisaa jira jedhanii amma gabaasaa jiran miidiyaalee warraa Habashaa jechuudha. Jeettiiwwan waraanaa kan Itoophiyaa kan kanaan dura gartee lolota akkaratti hirmaatanii hin beekne hundaatiitu samii sanirra didichaan isaan didichaa jiran akka malatti gartee onnee uummataa dhoosaa jira. Yooma gartee musiibaan dhufuu jedhanii uummanni sodaachaa jira jedhan. Baay'isawee jeettiin waraanaa kan gartee biyyoonni waliin waraanan kun misaa'ila isin darbitu caalaa sagalee isin gartee hoggaa baratu keessarra jettee baratu saniitiitu dachii sana sitti dukkaneessa. Akka waan dachiin kun siin gargar jirtu si fakkeessa jechuudha. Uummata bal'aa gartee daa'immanii jira, dubartii ulfaa jira, manguddoowwaniitu jira, qaama eegaatu jira. Naannoo san irratti akka malee gartee haalli sodaa waraanaa dabalaa guyyaarraan dabalaa deemu jira jedhan. Mootummaa federaalaa waan kana hoggaa horaa jiru ifi ammoo ibsa tokko baasaan jiru. Agarsiisni waraanaa kan naannoo san irratti agarsiisaa jiru ammoo isaanillee hawwaachisaa jira. Amma fakkeenyaaf naannoon Tigraay ibsa kana ganama waan hoggaa gabbaastee baatee gartee waywaatto wanti as deemaa jiru akka gartee humna ol ta'ee himaa jirti. Dhiibbaan gartee mootummaa federaalaa naannoo Tigraay irratti godhu haleellaan kan akka kanaan duraa sanii miti. Dirooniiwwan nammalee gartee nammalee isa kanii fi samii irra bararan gartee saniin haleellaa raawwachaa jiru. Lip taargeetii jijjiiradha. Diroonii kana jala dhokachuudhaaf siltiiwwan takka ammoo maloota akkam fayyadamaa jiran. Viidiyoo kana waliin ilaallu. Viidiyoo gartee waraanni naannoo Tigraay fayyadamaa jiran. Viidiyoon argaa jirtan kuni waraanni hoggaa walitti qabamee mooraalii waliif kennu fuula isaanii guutuu maal dibatanii jiran horofa dhubbatanii jiran. Wanti isaan horofa dhubbatanii maal isinitti fakkaata garuu argaa. Hundi isaanii qaamni isaanii guutuun mataarraa haasee uffata guutuu horofa dibata. Maaliif waan kana gurra isinitti fakkaatan beektanii? Sodaa dirooniirraayi. Dirooniin kallattiidhaan gartee waan irratti taargeet godhamuutu jira. Uffata waraanaatis haa ta'u, meeshaalee waraanaatis haa ta'u, wantoota gartee irratti xiyyeeffatuutu jira. Iddoo sana waraanaa jiraa beeynaan, qaamota waraanaa jiraa beeynaan ogguma san ibiddarra buusan bittiin qoree biraatiin. Saniif laal horofa laal qaama isaanii laal. Horofa kan dibataniiti biyya fakkaatan ilaal kaan karraachii muka hidhatee jira. Muka hidhataniiti haala kana amma namaatu san jalatti taa'u jira gaalafatan warra kaameraa kanaatu gamana qabanii malee akkanatti horofa hidhataniiti horofa qaama guutuu dibatanii muka qaama guutuu hidhataniiti akka gaaratti sodaa dirooniidha waraana kanarratti uummata jiran. Kanaaf istaayiliin gartee kanaan dura isaan itti mootummaa Itoophiyaatiin wajji lolaa turan san amma wafaa isa raamdachaa jira. Garuu hanga kanallee gartee yoo kan horofaas dibatanii mukaas hidhatanii waan fira kan godhan taate akka duraanii sanitti naannoo Tigraay keessaa gabbahanii naannoo Amaaraa seenanii akka gaafa kaan gartee gara Shanoodhaaf maalitti gad dhiyaatanii gara Finfinnee Finfinnee jala gahee jaame sanitti waa yaaduu miti karaatan. Maaliif mootummaa federaalaa akkuma gartee amma isinitti himaa jiru kana xiyyeeffannoon isaa guddaan humna qilleensaa irratti. Mootummaa naannoo Tigraay irraa meeshaalee waraanaa gurguddaa gartee meeshaa farra misaayilaattis haa ta'u meeshaa farra jeetti wantoota haleellaa qilleensaa isaan raawwatan kana ofirraa dhabuudhaaf naannoo mootummaa Sudaan irraa gara naannoo Tigraayitti as galfachuudhaaf yaalii guddaa godhachaa turanii garuu osoo dubbiin bakka sana hin geenye mootummaan Itoophiyaa diroon matakkaan rookee gadhiisee diindila guddaa Sudaan irraa gara Shiraarraa seenu dakka godhee diindila itti murame. Sababa saniif jecha
akka barbaadanitti as seenuu hin dandeenye. Hayyummaan jalqaba gartee isaan guyyaa duraatu lola san achitti gartee iddoo Shiraaroo lixa Tigraay sanitti baraniif maali? Mootummaan Itoophiyaa daangaa Sudaanii fi daangaa Eertiraa irratti eegumsa dirooniidhaa jabaa taasisaa jira. Sigalee waggootuma boodaa kana guututti. Hayyoon isaa guddoon maali? Qaamonni alaa san akka isaan kana deeggaranii isaan kana hidhachiisanii humna isaanii hin jabeessine qofa. San bira dabree immoo humna gartee alatti leenjifataa jiranitu jira warra Tigraay. Amma armii sabaa, armii salaasaa maal waan jedhan jechuun hidhattoota leenjisan kana eessatti leenjisaa jiran? Suudaan keessatti leenjisaa jira. Hidhattoota leenjisan kana gara Itoophiyaatti akkas hin neeyne karaan isaan naqanii karaa kana waan taateef mootummaan Itoophiyaa iddoo gartee daangaa Shiraaroo lixa naannoo Tigraay Sudaan wal daangeessu kana gama gubbaatiin baay'isoo iddoon tun Eertiraa wajjin wal daangeessiti. Gubbaan akkana humaraadha. Humaraa Tigraay laga takkaaseetu kana bira dabraa laga takkaasanii jechuun Eertiraa. Gama kanaan ammoo Sudaan. Gama kanaan ammoo Tigraay. Iddoo sanirra gartee gaarran jiru san hundarra mootummaan Itoophiyaa dirooniidhaan eegaa jira. Qaamota gartee isaan biyya alaatti leenjisaa jiran kana Tsimdoodhaa fi armii sabaa kana armii 70 kan kana akka isaan gara Itoophiyaatti as hin neeyne eegumsa guddaa garaa jira. Leenjiin isaanii tun Suudaan keessatti waan taateef meeshaalee waraanaa hundaa'u achitti qopheeffachaa jiran meeshaalee sanas naqachuudhaa fi isaan achitti daangaa gartee Shiraaroo san irratti haleellaa taasisan guyyaa jalqabaatiin. Garuu akkuma eegaletti achumatti cillimtee baddee jechuudha. Baay'isoo gaamaddeen odeeffannoon isaanii hin dhugoomin akka gabaasaa jedhanitti namni 777 akka waraana naannoo Tigraay kana keessatti garee armi sabaa yookaan immoo Tsimdoo Tigraay kana keessatti ajjeefamaniitu dubbatamaa jira. Ammoo hangam takka dhugaadha waan jiru anillee qabatamatti irra hin geenye miidiyaaleen gurguddaalee hin gabaasne garuu ammoo namoonni tokko tokko wal harkaa fuudhanii gabaasaatti jiranii gara nama 100 kan dhiyaatu ammoo akka gartee madaawanii turan guyyuma jalqabaa sanitti himamaa ture. Ammoo akka gartee waraana banansan magaalaa san to'achuudhaaf yaadeen isaan taasisan achumatti akka jalaa fashalte ifa bilisatti gartee miidiyaaleen tireenya qabanillee himaa turanii jechuudha. Daangaa lixa Tigraay iddoo Sudaanii wajjin wal daangeessu sanatti wanti isaan lola bananiif meeshaalee waraanaa gurguddaa gara Masriitii fi Sudaan irraa argatan gara Itoophiyaatti as naquudhaaf gartee haala mijeeffachuudhaaf lola bananii turanii mootummaan Itoophiyaallee waan san sirriitti waan hordofaa ture jecha achumatti bishaan itti naqe. Keessattuu waan Tsimdoodhaa fi armii sabaa jedhamu tana Eertiraadhaa fi Sudaan keessatti jechuudha. Kan isaan akka malatti jabeessanii hidhachiisanii leenjifachaa turan jechuudha. Hidhatii fi zimatiin gartee hoggaa duraa ati afaan guuttattee gartee jettu suni booda keessa wareegama isa qabachiisa. Tasumaa'u Dabratsiyoonii fi itti aanaansaa intaltii gartee meeshaan jira deemtunillee gara aangootti dhufanii mootummaa Itoophiyaa guddaadhaa miti mootummaa naannoo Tigraayoo bulchuu hin danda'an. Haalli isaan ammaan tana itti deemaa jiranuu haala gartee dadhabaadhaa fi galma isaan hin geessine ta'uu adeemsuma isaanii kan guyyaa jalqabaa irraa addunyaan laaltee itti hoflaati jirti. Ammoo waraanni kun taargeetni isaa guddaan naannoo Tigraay bilisoomsuu osoo hin ta'in Masriidhaa fi Eertiraa Suudaaniitiitu duuba dhiibee waraana kanatti naqe. Hayyoon isaanii guddoon qabxiiwwan sababoota jajjaboosatan isiniif tarreessee ture san barbaadaaf jecha waan kanatti naqe. Eertiraan akka Itoophiyaan tasumaa har'a galaanaa hin argannee fi Itoophiyaa weerartee jaanjeessitee burjaajeessitee har'a galaanaa irraa daangeessuu barbaaddi. Masriin ammoo akka Itoophiyaan bishaan abbaa irraa hin fayyadamne barbaaddi. Suudaan ammoo dantaa gartee mootummaa isaanii eeggachuudhaa fi Itoophiyaadhaa fi United Arab Emirates humna hidhataa RCF fi Suudaan keessa socho'uu deeggaranii jechuurraa Itoophiyaa diiguudhaaf Tigraay gontoo Tigraay TPLF duuba dhaabbatanii waan kana banaa jiran. Mootummaan Itoophiyaa waan kana hundaafuu hanga ammaatti ibsa waan laate takka illee hin qabu. Ifatti wanti inni dubbatallee hin jiru. Ammoo haleellaawwan deebisaawwan barbaachisanii fi qophiiwwan barbaachisan hundaa'uu taasisee akka hordofii taasisaa jiruutu gabaafamaa jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya walumaa galatti egaa haalli qabatama guyyaa kaleessaa irraa kaasee hanga ammaatti naannoo sanatti deemaa jiru kan nuti odeeffannee fi duuba jala buunee gartee walitti funaannanne kan hanga ammaatti isin biraan geenye kana fakkaata. Odeeffannoowwan naannoo sanii amma ammatti ba'an argachuudhaaf chaanala Oromiyaa Vision subscribe gootanii mallattoo bilbilaa kan fuula dura jiru san banachuullee hin dagatinaadha. Waan hanga ammaatti nuti turtaniif hedduu galatoomaadha. Ani Diinaawol Ahmadi Nageetti.